Kutaa magaalaa Qirqositti piroojeektoonni misoomaa faayidaa garaagaraaf oolan eebbifamuun tajaajilaaf banaa ta'aniiru. Piroojeektoonni eebbifaman kunneen bakka oolmaa dargaggootaa fi oolmaa daa'immaniiti. Aadde Leellisee Mul'isaa namoota bakka oolmaa daa'immanii kanatti daa'ima isaanii tursiifatan keessaa tokko yoo ta'an, kanaan dura hojii deemanii hojjechuun jiruu idilee isaanii itti fufsiisuuf daa'ima isaanii bakka tursiifatan dhabuun rakkachaa turuu eeranii mootummaan haala akkasii mijeessuu isaatiin akka lammata dhaladheettan of ilaalaa jedhan. Duratti baay'ee rakkataa turre duddatti baanneet mana nama geessanii wajjin nuyi fataniit ijoollee keessa maa fiddanii dhuftan nu jedhu baannee mana namaa naadhan iddoo keenyuun qabnu eessatti hangatee dhiimbaadhee haadha waan galata argatu maxxalaa kana fidanii fi maqoyyaa geessinee taasirrafanii galgala dhufnee sa'aatii 11tti ganama sa'aatii 2tti finna sa'aatii 11tti fudhannee deemna. Haadholiin akkuma Aadde Leellisee Mul'isaa carraa kana argatanis yaaduma Aadde Leellisee Mul'isaa mirkaneessu. Carraa Waaqayyo kan nu kenne ijoollee teenya bakkee qulqullitti oolanii midhaan gaarii nyaatanii mataa isaaniitti guddisanii kinoo carraa kana arginee galatasa. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Qiirqos Dr. Addisuu Shaanqoo gama isaaniin akka kutaa magaalichaatti piroojeektoonni misoomaa faayidaa garaagaraaf oolan 27 baajeta mootummaa fi hirmaannaa uummataan ijaaramuu himanii kanneen keessaa piroojeektoota bakka oolmaa dargaggootaa 2 fi bakka oolmaa daa'immanii 3 eebbisiisuun hojii eegalchiisuu eeraniiru. Iddoo oolmaa daa'immanii 3 istaandaardii isaa eeggate. Hojjechiifnee tajaajila akka goonee jirra. Dirree tapha ijoollee akka kutaa magaalaa keenya keessatti aanaa 4 fi aanaa 11 keessatti hojjechiifnee tajaajilaadhaaf ijoolleen akka burraaqtu akka taphattu qaamaan sammuudhaan akka gabbatan tajaajilaaf akka goonee jirra. Piroojeektoota kanneen tajaajilaaf banaa kan taasisan kantiibaa itti aanaa fi hoogganaan biiroo misooma indaastirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraa Rabbaay magaalaan Finfinnee dhaloota bor biyya dhaalu gama hundaan ga'oomsuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu eeranii piroojeektoonni eebbifaman kunneenis agarsiiftuu tokkodha jedhan. በዚህ ዓመት የገነባናቸው ብቻ 122 የሚሆኑ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን በረከና ከኒጃሬ bakka oolmaa dargaggootaa 122 eebbisiisneerra. Haaluma wal fakkaatuun bakka oolmaa daa'immanii 1155 eebbisneerra. Piroojeektoota kanneenis baasii birrii biiliyoona 5 oliin ijaarre. Birriin kun piroojeektoota gurguddoo 2 ijaaruu danda'a. Haa ta'u malee misooma itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf keessumaa daa'imman akka hin quucarreef sochii taasifameen magaalaan Finfinnee adda duree ta'uun sagantaa kunuunsa daa'immaniin duraa erga ifoomsite waggoota 3-4 ta'ee jira. Kanaaf piroojeektoonni kunneen shoora olaanaa qabu. Dhaloota borii biyya kana dhaalu gama hundaan ga'oomsuufis murteessaadha. Magaalattii keessatti piroojeektoota misoomaa hunda galeessi hojjetamaa jira kan jedhan obbo Jaanxiraar piroojeektoonni eebbifaman haadholii hojii mootummaas ta'ee hojii biroo irratti bobba'anii hojjetaniif aara galfii guddaa ta'us himaniiru. Sagantichaan piroojeektoota kanneen irraa tajaajila umurii dheeraa argachuuf kunuunsuun itti fayyadamuun murteessaa ta'uunis dhaamameera.